درسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي جنة. غيارة حمدور رميا مقالة في فيني راكاني مقالة داما من أباكيني. أبو آدمي ترجمنا. كايون أسلوف نيفيس إفعال هذا غيا لما دورا شرافي شرّي سان بينين من هدا سيناني بهاني من هدا غيا لما تروفي جاء لما ترون غراغر مان قبلت تنفكادو إساني في متي درجة جسمه في ريفو dachee kana irratti wanti ilmi namaa addaatti gochuu hin dandeenye yoo jiraate mana hidhaati akkasii hundaafuu dhugaa isaan baasee wanti guddaan baga nuu bahanii namni gaafa hidhamu kammaa waa balleessee sammuun miidhama isaa waan balleessin immoo sana walitti dhagahamuu danda'a kanaaf namoonni hidhamuun keessan isaan dhukkubse warri oromummaa qaban warri eenyummaa qaban akkasuma warri naasoo namaa qaban biyya alaatii fi biyya keessaallee garee wayii kireet goonee abbaa keenya bira dhaabbachuu qabnaa abbaa keenya bira dhaabbachuu qabnaa qofa osoo hin taane ulfinna itti uffisuu qabnaa ka jedhaniin kun tokko yeroon keessa jirullee ji'a kabajamaa ji'a ulfaataa ji'a ramadaanaati waan iftaaraaf isaanii tolu hoolaa kana isaanii qabannee dhufne jechuudha kuni qofti gahaa miti jiranillee waan bitanii kennantu jira nadabuna anjahu sabare mawiyan sabri senatahu melala uzrimu minni walekau jeden ya yazid kolak yakanantahu yalmaki yadubbi bakka kanangahu obbolummaa qabna waan fedhillee ta'uu akkasii abbaa keenya uffata ulfinna illee itti uffisaa sa'aatii illee itti uffisaa sun qofti illee gahaa miti yeroon kun yeroo qorraati Itoophiyaa keessa uffata tuuttaa yookaan komboleeta wal fakkaatu illee itti uffisaa jedhanii waan kanneen hunda goonee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maallaqa sassaabne sanii olii maallaqa namni tokko gaafa sadaqaan iyyatu homa abbaan niyyateef sun kaayyoo abbaan niyyateef sun san qaqqabuu qabda jechuudha namoonni waan kana nutti erganii nu amananiiti namni dhabameetii miti amanamummaan ufiifi tola ooluun immoo ufumatti tola ooluudha akkasii wantoota kanarra maallaqa hafetu jira maallaqni kunis qarshii 11,000 fi 600 viidiyoo boodas laakkaa'uu hin dandeettanii yoo jiraate anatu hanqisee kanaafuu waan shaayii isinii ta'a akkasii ulfaata goone akkasanii namoonni abbaa keenya ulfinnatu isaanii mala jettanii yeroo keessan aarsaa gootanii garee keessatti yaada garaagaraa bahataa jirtan warroonni maallaqaan nu cinaa dhaabbattan galatooma ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha asumaan obboleessi kiyyas wanti inni jedhoo jiraate yaada irraa fuunee sanboodhaan gara abbaa keenyaatti namoota waan kanaan isaan cinaa dhaabbatan mooraaliin cabuu keessanii mooraaliin kenna cabuudha isin cinaa jirra yeroo kamutti warra jedheen illee du'aa akka isaan godhaniif isaan affeerra amma gamanumaan gara obboleessa kiyyaa ayyee asitiin guma qeerroo oromiyaa waan kana qindeessee karaa bifa iftoominaatiin sarpiraayis waan jiru goona jennee karaa kanaan dhufne jechuudha maalii fi abbaan ofii kabaja abbaan hunda keenyaa olii waan hunda keenyaa ol waan ta'eef waan isaanii malu ulfinnaa fi qalmatu isaaniif mala waan ta'eef garaan abbaan ofii kafana waan hunda ol waan ta'anii fi waan kana irratti dhaabbannee karaa guma qeerroo oromiyaatiin namoota muraasa ta'uudhaan waan kana goone jechuudha namoonni waan kana keessatti hirmaatan hundi keessanii galatooma ulfaadhaa isin jechuun barbaada yaada baay'ee isin qabu guma qeerroo oromiyaa waan kana yaaddee kireet gootee nu geettee waan kana irratti guyyaa lama keessatti waan kana furmaatitti goonee asuu keessatti galatoomni jira haganuma jechuun barbaada. Akkasii mee isaanis namoota waan kana hamilee ta'uufiif maallaqa baasanii akka bira dhufnuuf shoora guddaa taphatan yaadni qabanis yoo jiraate yaada isaanii irraa fuunee sanboodhaan namoota waan kana isaan gargaaran du'aayii godhanii fi achumaan goolabne jechuudha. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Egaa uummata Oromoo uummata keenya kan na bira dhaabbattan kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan hundum keessanuu bakka jirtanitti rabbi nagaa isinii dhaama rabbi isinii haa tiksuuti ulfaadhaa jiraadhaa bakkuma jiranitti jaalla ani immoo wanta kana gaafan jalqabas garuu wama khayriidhaaf dalaguudhaaf hin jalqabe xiqqooleen hamleen na cabdes hin jedhu alhamdulillah kunoo na bira dhaabbatanii ulfaadhaa isiniin jedha isinilleen ulfaadhaa
درجة قد جها بكديم تنتك خيري دلجا وأنا كسرين جدا إن شاء الله سنين بركة ربي سينا قدو جار رمضاناتي وأنت شاكين كابو جار رمضانا كنا ربي سينا وفق وأم بربادنا وأم مرادك يسين ربي سينا جسم سينا garee kana guyyaa lama keessatti nu rakkabdanii cabni abbaa keenyaa caba keenya hamileen tuqamuun isaanii hamileen keenya tuqumuudha jettanii warri yaadaanis qaamaanis qalbiinis nu ciraa dhaabattan galatooma ulfaadha galanni keessan duniyaatti bilisummaa aakiratti jannata isiniif haa ta'u isiniin jedha horaa bulaa deebana dagaagaa